OMN Karootirraa oduu irraaf qabnu isiniif dhiyeessina oduu waliin an Usmaan Abdulatiifi. Hidhamtoonni siyaasaa fi hooggantoonni paartii Koongireesii Federaalawaa Oromoo obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa dabalatee reebamuun kaleessa mana murtiitti dhiheeffaman. Mana murtii mootummaan to'aturraa murtii haqaa waan hin harkanneef mana murtiitti hin dhihaannu jechuu isaaniirraa ka'uudhaan reebichi cimaan akka irratti raawwatamee fi humnaan mana murtiitti akka dhiheeffaman maddeen keenya garasii OMN itti himan. Dabalata oduu tanaatiif Daani'el Barisoo Wareeri. Hidhamtoonni siyaasaatii fi hooggantoonni paartii Koongireesii Federaalaa Oromoo gariin isaanii kaleessa reebamuu mana murtiitti akka dhiyaatan maddeen keenya Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himaneerani. Hooggantoonni siyaasaa kunneen obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa dabalatee mana murtii mootummaan to'aturraa murtii haqaa waan hin argannee fi mana murtiitti dhiyaannu jechuu isaaniirraa ka'uudhaan reebichi cimaan akka irratti raawwatame humnaan mana murtiitti akka dhiyaaffaman maddi odeeffannoo kennaa himeera. Hidhamtoonni siyaasaatii fi hooggantoonni paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo kanneen akka obbo Baqqalaa Garbaa, Dajanee Xaafaa, Addisuu Bullaallaa reebamuun mana murtiitti yoo dhiyeeffamanu namoonni 5 Darajjee Margaa fa'aa akka mana murtiitti hin dhiyeeffamin maddi keenya kun dabalee himeera. Hidhamtoota siyaasaatii fi hooggantoota paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo mana murtiitti kan dhiyeessan loltoota akka ta'anii fi poolisoonni duraan isaa eeganii fi mana murtiitti dhiyeessanillee irraa jijjiiramaneerani. Yeroo ammaa kanatti loltoonnii fi poolisoonni dhalootaan Oromoo ta'an hidhamtoota siyaasaatii fi hooggantoota paartii Koongireesii Federaalistii Oromootti akka hin dhiyaanne dhoowwamuu isaaniillee maddeen keenya addeessaneerani. Obbo Baqqalaan Garbaa wayita mana murtiitti humnaan dhiyeeffamanii humnaan reebamanii mana murtiitti akka dhiyeeffamanii fi akkasuma mana dukkanaa keessatti hidhamuun ifaa fi qilleensa dhabuun dhukkubsachaa akka jiran dubbatanullee manni murtii waan tokkollee akka hin jenneef yookiin hin gooneefillee maddeen keenya himanii jirani. Wayita hidhamtoonni siyaasaatii fi hooggantoonni paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo mana murtiitti dhiyeeffamanitti ambaasaaddarri Ameerikaatii fi faranjoonni biraallee mana murtii dhufuun ilaalaa waan turaniif maatii hidhamtootaallee akka seenan taasifamuu isaaniillee barameera. Godina Wallagga Lixaa aanaa beegitti jiraatan kamiyyuu birrii 24 OPDOf buusuu qaba jechuun uummata dirqisiisaa akka jiran maddeen keenya garasii himan. Aanuma kana keessatti hidhaa fi saamichi qabeenyaatillee akka itti fufetti jiraachuun beekame. Dabalata oduu tanaatiif Daani'el Barisoo Wareeri. Godina Wallagga Lixaa aanaa beegitti namni kamiyyuu birrii 24 OPDOf buusuu qaba jechuun uummata dirqisiisaa akka jiran maddeen keenya garasii Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himaneerani. Godina Wallagga Lixaa aanaa beegii keessatti namni kamiyyuu birrii 24 OPDOf buusuu qaba jechuun uummata dirqisiisaa akka jiran maddeen keenya garasii Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himaneerani. Loltoonni agaazii akkuma iddoo biraatti raawwataa jiranitti godina Wallagga Lixaa baadiyaa fi magaalaalee aanaa beegii keessattillee saamichaa fi hidhaan uummata dararaa akka jiran maddi odeeffannoo kennaa kun akkana dubbateera. Buusii miseensaa jechuun miseensa kamii? OPDOf moo? Birrii kamii? Birrii isin miseensa moo uummata hundaanuu baasii miseensaa kennaa jedhaa jiru? Namni kamiyyuu miseensa kana hin taane jiraachuu hin qabudha. Maaliif immoo birriin kun maaliif barbaachiseedhan? Kana kaffaltaman birrii 2 ta'e. Maa dachaan dabale? Gama biraatiin hoo hidhaan saamichi qabeenyaa dubartoota durba fagudeedaa jira. Loltoonni agaazii kan Oromiyaa keessa bobbaa jiru iddoo garagaraatti akka Wallagga Lixaa aanaa beegiitti maal fakkaata kun? Raawwachaa jira kunis. Loltoota agaaziiti moo raayyaa ittisa biyyaati moo eenyufaa uummata saamaa jira akkanatti? Agaaziitu uummata saamaa irraa kana jira. Namoota qabanii aktiviitii namoonni baay'een dhabamaa. Mee namoonni achi buutee isaanii dhabamaa jiru, namoonni hidhamaa jiran kun dargaggeessa moo namoota gugurdaallee keessa jira moo uummatuma duuchaatti? Mee loltoonni agaazii kun magaala keessa deemanii uummata dararaa jiran moo magaala beegii keessa uummata dararaa jiran moo gara baadiyaallee deemanii baadiyaa keessatti uummata hidhaa saamaa jiran? Baadiyaa keessa naannoo daandii makinaa jirutti yeroo yerootti makinaa socho'u. Bulchitoonni naannoo sanii hoo bulchitoonni qaamoleen mootummaa hooggansarra jiran kan hawaasa keessaa ba'anii uummata loogaa jiran moo uummata loltoota faana goranii uummata saamsisaa hiisisaa jiran? Yeroo ammaa aangoon keenya nuti kan waraanaatti
Hooggantoonni yookiin qaamoleen bulchiinsa naannoo uummata keessaa ba'anillee aangoon kan kennaa miti kan waraanaati jedhanii cina deebi'an ammoo waraana waliin socho'aa jiran. Ifaan socho'anii gabaasanii namni rakkoon yaada uummataa beeku waan ta'eef yaada uummata naannoo ganda yaada qabu rifageessanii beeku waan ta'eef itti arganii namni. Qaamoleen bulchiinsa naannoo sanii aangoon kan loltootaati jedhanii cina deebi'an ammoo akkam? Akkasuma jedhanii kanaafuu amma loltoota komaandi poostii yookiin loltoota gaazii fi raayyaa ittisa biyyaa kanatti nama akka fedhe godhaa kan fedhe hidhaa kan fedhe achi buutee dhabamsiisaa jira jechuudha. Mi'ate akka nama tokkootti ergaa maan dabarfatta maan dhaamta uummata Oromoo guutuu fi akkasuma uummata godina Wallagga Lixaa aanaa keetiitiif. Akka kootti wanta ni dhaamu. Rakkoo kana ofirraa fonqolchuudhaaf haala barbaachisaa ta'een haala danda'ameen iddoo itti qabsoomnu wanta fudhannee kaanutu argannee fi inni kana jireenya dabarsa. Waan akka hidhannoo waan akka qawweetii fi qabsoo hidhannootiin kaanee qabsa'uu qabna kana malee mootummaan kun hin jigu yaada jedhu qabda. Tole yaada naa kennitee guddaa galatoomiitii haala jiru hordofnee si gaafannaatii fayyaa ta'e horii buli. Godina Gujii aanaa Aagaa Waayyuu keessatti humnoonni komaandi poostii dargaggoota baqatanii bosona seenan nuuf dhiheessuu diddan jechuun bulchitoota naannoo sanii hidhaa akka jiran beekame. Dabalata oduu tanaatiif Daaneel Barisoo Areeri. Godina Gujii aanaa Aagaa Waayyuu keessatti humnoonni komaandi poostii qaamolee bulchiinsa naannoo sanii hidhaa akka jiran himameera. Dargaggoonni Oromoo naannoo sanii hidhaa irraa kan hafanillee baqatanii bosonatti waan galanii fi qaamoleen komaandi poostii akkamiin dargaggoota kana qabdanii nuuf fiduu dadhabdan jechuun qaamolee bulchiinsa naannoo sanii hidhaa akka jiran namni garasii bosona keessa yaada nuuf kenne kun akkanaan dubbateera. Oduun kun mana miidhagaa hojjaa. Laakiin bakka bulchaa ganta murteessaan qaggoo abbaa shoree jedhamee jiraani. Maali qaggoo abbaa shoree kun? Bulchaa bulchiinsa gantoo eeggattaati. Maal balleessi jedhamee hidhanree? Uummata dhangaggaa baay'ee hiriira nagaa baay'ee karaa dhufe kanaafuu uummata kana waliin jettanii uummata kanaaf namoota barbaadaman jedhanii namoota barbaadaman san ganda kana dur gochaa ture obbo Waaqoo Waajii ta'edhamu gandaan waggaa tokko bulchee amma immoo aangoo irraa eega buusanii gaafa dhiirri jijjiirama jira qaama uummata kana gaggeessu isaanii isaan fa'a akka Abdulqaadir Boruufa namoota akkana kana dhiyeessuu kan deessaa yoo namoota kana dhiyeessuu kan jedhanii dhagguura. Amma gandi Burii Ejersaa kun godina Gujii Ba'aa aanaa Aagaa Waayyuuti. Mee amma haalli walakkaa san jiru maal fakkaata walumaa galatti egaa qaamolee bulchiinsaatu guuranii hidhaa jiran jedhaniiti. Uummata hoo guuranii hidhanii hobbaafatanii gara qaamolee bulchiinsaatti garagalan immoo maal fakkaata? Qaamoleen bulchiinsaalleen qaamolee hidhanii wanni fakkaatan namooti gara Yuwaayii deemaniif akkana ta'eenaa beelaatti akka karaa Hursoo kan karaa Bishaalaqoo kan karaa Xoollee gara gaggeessaatitti uummati masaldanyaa waraanaa kana gaggeessan kun kana ala immoo aanaa Aagaa Waayyuu keessa yeroo ammaa kana dhibba lamaatiidhaa jira jechuudha. Namni dhibba lamaa kan midhaa jiru kun yoo ol deemee baay'ee mootummaa waan hin dandeenyeef kana asumatti yaada isaanii ilaalama gadi kan qayyada midhaanee jedhanii namoonni kunin maqaa komaandi poostii haa jedhamuuti malee maqaa komaandi poostii maqaa isaa jedhee namoota jiru wal dhabbii qaban kan lafarra wal dhaban kan irra wal dhaban kan durraawwata kan irra wal dhaban kan ija waan tokko tokkorra wal dhaban xummiidhaan ta'anii maqaa komaandi poostii kanaaf uummata guuranii hidhiidhaan kanaafu uummanni amma socho'uu hin dandeenye hidhatuu hin danda'amu botiin qabeenya socho'uu hin dandeenye emerjiin duruba ta'ee gargaaraa jedhanii namoota guutuu rakkisaa jiranii ammallee oolannoo kan jedhanii namoonni baay'ee hidhamaa jira. Intalli tokko ammoo Hatukka jedhamti. Intalli kun waan qabdu biyyeettiidha heerumtee turte haga heerumtee abbaa manaa wal dhiisanii turanii amma maal godhani namoota kana deeggartanii isin warra amma dhaaba koongireesiidha ture isaan deeggartanii namni gocha kana raawwate isaan jedhanii isin dhabdeedha dhaalaa duutii guuranii jiran kana qofaa maal godhani abbootii manaa kan barbaadan san isaan waan dhabanii haadha mana isaanii duutii guuranii amma hedduu jiran aanaa malkaa sooddaa aanaa godina Gujiidha aanaa malkaa sooddaa ganda dhaadhaa kana keessatti mootu baay'ee hidhaa jiran dubartiin duutii ijoolleen barachuun nama duutii hidhaa jira jechuudha. Halluu maalidhaa kana ganda
daldoma jedhan ana maqaa soodda jira godina gujii eega ana maqaa soodda kan daldoma jedha waa'ee okkotee dhalbuu okkotee wal qabatee fi uummanni naannoo sanii hundi dargagee badda jira jaartiin badda baqattee jirti ija gandaa dhufanii gaafatanii lafa kana maanta gurannaan nama gubeen deemnu uummata dhibee dhufee gubee naannoo dhibee dhufanii gubanii waan deemnu kan godhe wantaan gandaa sirra deemtinya kan ganda burii hojjechaa dhaqanii gaafatanii nama naannoo uummata dhibee gubee danna waan ganda dhibiidhaan gaafatina an keessan jiru na italli fuudhanii dandanii dubartooti namoota warri isaanii irraa baqatan kan duudii dubatee sun duudanii guuranii dhuun jiran salaan duudii hidhamu jira waan akkanaati jira wanni jira maatiin bakka ornaa keessa tasgabbiin hin jirtu godina gujii leentana keessanii amma maqaa komaandi poostii kanaanii qalqalatanii uummata keenya saamamicha jira dhiqamuu jiranii darramuu jiranii qabeenya isaarraa guuratu jiranii kolbaan jireenya hin qabdu nuuyyu akkanama tokkotti bosona keenyaa barfannee nama nu gargaaruu hin qabnu akkasuma beelaan nuwatti jira ati beela kan jettuufi jefamuu dandeenya kanaafuu amma OMN fi yaada kennitan gaarii wal qunnamtii qabdanii kanaaf waan akkanaati jira wanni akkuma jiruu hin jirtu. Gama biraatiin warroonni hidhamanii fakkeenyaaf gara Bulee Horaati namoonni gara 2,000 hidhamanii turanii gariin isaanii iddoo geeffaman hin beekanuu gara buufata waraanaa geeffaman jedhaniiti. Oduu warra sanii waan quba qabda. Oduu warra kanaa ammaan godhanii namoonni aanaa warra kanarraa hidhamanii alaalee dubrina qonnee jiraadhaan kanatti naannoo kanatti gurguran zuwaay adaamii tubbuu cittoo kombolchaa kan jedhamtu lafa daagatii jedhamtu kafti irbaata kan jedhu tokko jira durii leenjii waraanaa tokko naannoon kun bara yeroo dheeraan dura ammatti guuranii jiran kaan biraa daagee guuranii jiran namoonni kun gara bakka baay'eetti to'amanii jiran waan maan godhan amma yeroo ammaa kana mootummaan sodaatee jira waa sodaatee jiruu fi namni waraana isaatee nuuf hin jirre kun fudhatee jira waa irraa jiruu fi amma dargaggoo ganii guuranii naannoo Oromiyaa qaban gara naannoo Bishelekoo gara naannoo Jaddeessaa Gujii kibba kanarraa qaban gara Huursootti geessanii ha'oolii qabaman kan Hararii fi Shawaa keessa namoota qabaman kan Amaaraa eessa fidan seenaa bilaatti fidan as gara Hawaasaa kana fidan jechuudha kan gara Hawaasa Arbaa geessanii akkana jira fayyadamu jiranii namoonni kunniin erga lamni fayyadaman seenaa bilaatti qajeelchan jiranii kanaaf kaan as bisanii kaan as fituu jiranii kanuma keessa jiranii bakka deebiisan ta'an jedha gara Bishelekoo kan fitamaa jiran eenyuufaa akka du'anii doon beekamaa nama Bishelekoo santi dhume akka dhageettanitti eessa geessan reeffa isaanii maatii galchani more eessa keeyyan jechuu dhageettan. Wanni beeknu waan lafa jiru lafti sun bakka kalafaa qabdi lafa dhuhaa qabdi lafa kana qubsan jedhanii dozoriidhaan guranii awwaalan baay'ee hunda odeeffannaa jiru jira. Gama biraatiin hoo gudeeddaan saamichi loltoonni agaazii kun eegaa qabeenya saamaa jiru gudeeddaa dubartoota durba fasaamaa akkasuma gudeedaa jiru. Gudeeddaaf saamichi kun akkamii akka godina Gujii Bahaatiif lixaalleetti? Kun amma keessatti wanni tutuummaanii dargaggoon hin jiru. Dargaggoon bosona bahee jira. Dargaggoon bosona bahee kana haati manaan jirti. Abbaan manaa waan turuu irraa dhibbee jiru. Haadha manaatiin haadha manaa qabaa. Aga abbaan manaa dhufeedhanii isheen lafa nama hidhaa geessanii halkan isii gudeedanii difanii akkasii jirtu kanaafuu rakkisaadha bakka kanaafuu wanti godhamnatu uummata godina Gujii Bahaafi godina Gujii Lixaa kana keessatti gochi raawwatamaa jiru keessatti waa'ee albuuda okkotee jalqabate kanaanii uummanni keenya waan bosona bahee jiru biraa rakkisisu dubartiin hundinuu qabamanii haga amma dararamanii gudeedamuu jiran saamamuu jiran mana isaanii sakatta'amuu jira wanni sakatta'aman waan mana kan keessa sakatta'anii nu rahuun dhalaa mana murtii sun ala dhufanii waan guuranuuf abitti manaan seenuu isheen hin jirtu isaanii kanaaf waan guuratti jiranii dubartiin gudeedamuu jirtu kun jiru durbi akka kana naaf wanti beekamu bakka uummata durummaan jirettee uummata jira kanaaf amma yaada keessa kanaaf eenyu akka ta'e eenyummaa keenya beekana jennaan du'a yaa'u kenna diraafuu noo garuu noo dhabde qo'attee sun qabu noo ni boomu jettu amma dargaggoon bosona internetiin tokkon jiru neetworkiin tokkon jiru waan walquun nama nama hin jirtu salaatiin seera odees guutuu waan oollee kan qabna duubatti hin beeku ofi duubaadhaan nulle garuu maa wanni ta'uudhaatti na kanaatiif jedhaa odeessu. Toleme rabbi sin dura nuti yaada naa kennite guddaa galatoomii akkanuma bilbilee si hordofnaatii fayyaa ta'ee waaqayyo isin hin duraan. Hayyaa waraabudhaa ulfaatu jedhamaa. Daawwattoota keenya kabajamoo odunaraaf jenne tanumaa gaama kiyyaan nageettecha qophii OMN waliin turtii gaarii.
Mee namoonni achi buutee isaanii dhabamaa jiru namoonni hidhamaa jiran kun dargaggeessa moo namoota gugurdaallee keessa jira moo uummatuma duuchaatti? Mee loltoonni agaazii kun magaala keessa deemanii uummata dararaa jiran moo magaala beegii keessa uummata dararaa jiran moo gara baadiyaallee deemanii baadiyaa keessatti uummata hidhaa saamaa jiran? Baadiyyaa keessa naannoo daandii makinaa jirutti yeroo makinaa socho'u. Bulchitoonni naannoo sanii hoo bulchitoonni qaamoleen mootummaa hooggansarra jiran kan hawaasa keessaa ba'ani uummata loogaa jiran moo uummata loltoota faana goranii uummata saamsisaa hiisisaa jiran? Yeroo ammaa aangoon keenya nuti kan waraanaa hooggantoonni yookiin qaamoleen bulchiinsa naannoo uummata keessaa ba'anillee aangoon kan kennaa miti kan waraanaati jedhanii cina deebi'an moo waraana waliin socho'aa jiran? Kan socho'anii gabaasanii namni rakkoon yaada uummataa beeku waan ta'eef yaada uummata naannoo gadda yaada qabu rifageessanii beeku waan ta'eef itti arganii namni qaamoleen bulchiinsa naannoo sanii aangoon kan loltootaati jedhanii cina deebi'an moo akkam? Akkasuma jedhanii kanaafuu amma loltoota komaandi poostii yookiin loltoota agaazii fi raayyaa ittisa biyyaa kanatti nama akka fedhe godhaa kan fedhe hidhaa kan fedhe achi buutee dhabamsiisaa jira jechuudha. Mee ati akka nama tokkootti ergaa maan dabarfatta maan dhaamta uummata Oromoo guutuu fi akkasuma uummata godina Wallagga Lixaa aanaa keetiitiif? Akka kootti wanta ni dhaamu. Rakkoo kana ofirraa fonqolchuudhaaf haala barbaachisaa ta'een haala danda'ameen iddoo itti qabsoomnu wanta fudhannee kaanu argannee fi kana jireenya dabarsaa. Waan akka hidhannoo waan akka qawweetii fi qabsoo hidhannootiin kaanee qabsa'uu qabna kana malee mootummaan kun hin jigu yaada jedhu qabda? Tole yaada naa kennitee guddaa galatoomiitii haala jiru hordofnee si gaafannaatii fayyaa ta'ii horii buli. Godina Gujii aanaa Aagaa Waayyuu keessatti humnoonni komaandi poostii dargaggoota baqatanii bosona seenan nuuf dhiheessuu diddan jechuun bulchitoota naannoo sanii hidhaa akka jiran beekame. Dabalata oduu tanaatiif Daani'el Barisoo Areeri. Godina Gujii aanaa Aagaa Waayyuu keessatti humnoonni komaandi poostii qaamolee bulchiinsa naannoo sanii hidhaa akka jiran himameera. Dargaggoonni Oromoo naannoo sanii hidhaa irraa kan hafanillee baqatanii bosonatti waan galanii fi qaamoleen komaandi poostii akkamiin dargaggoota kana qabdanii nuuf fiduu dadhabdan jechuun qaamolee bulchiinsa naannoo sanii hidhaa akka jiran namni garasii bosona keessa yaada nuuf kenne kun akkanaan dubbateera. Oduun kun mana miidhaan taa'uudha. Laatiin bakka bulchaa wanta murteessaan qaggoo abbaa shoree jedhamee jiraani. Maali qaggoo abbaa shoree kun? Bulchaa mishiinsa dandoo eeggasaati. Maal balleessi jedhamee hidhanre? Uummata dhangala'aa baay'ee hiriira namaa baay'ee karaa cufee kanaafuu uummata kana waliin jettanii uummata kanaaf namoota barbaadaman jedhanii namoota barbaadaman san ganda kana dur gochaa ture obbo Waaqoo Waajii ta'edhamu gandaan waggaa tokko bulchee amma immoo aangoo irraa eega buusanii gaafa dhiirri jijjiirama jira qaama uummata kana gaggeessu isaanii isaan fa'a akka Abdulqaadir Gurgurbaa namoota akkana haadhiisuu kan deessaa yoo namoota kana dhiyeessanii kan ta'anii dhagguura. Amma gandi Burii Ejersaa kun godina Gujii Ba'aa aanaa Aagaa Waayyuuti. Murtiitti dhiyeeffamanitti ambaasaaddarri Ameerikaatii fi faranjoonni biraallee mana murtii dhufuun ilaalaa waan turaniif maatii hidhamtootaallee akka seenan taasifamuu isaaniillee barameera. Godina Wallagga Lixaa aanaa beegitti jiraatan kamiyyuu birrii 24 OPDOf buusuu qaba jechuun uummata dirqisiisaa akka jiran maddeen keenya garasii himan. Aanuma kana keessatti hidhaa fi saamichi qabeenyaatillee akka itti fufetti jiraachuun beekame. Dabalata oduu tanaatiif Daani'el Barisoo Areeri. Godina Wallagga Lixaa aanaa beegitti namni kamiyyuu birrii 24 OPDOf buusuu qaba jechuun uummata dirqisiisaa akka jiran maddeen keenya garasii Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himaneerani. Godina Wallagga Lixaa aanaa beegii keessatti namni kamiyyuu birrii 24 OPDOf buusuu qaba jechuun uummata dirqisiisaa akka jiran maddeen keenya garasii Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himaneerani. Loltoonni agaazii akkuma iddoo biraatti raawwataa jiranitti godina Wallagga Lixaa baadiyaa fi magaalaalee aanaa beegii keessattillee saamichaa fi hidhaan uummata dararaa akka jiran maddi odeeffannoo kennaa kun akkana dubbateera.
Buusii miseensaa jechuun miseensa kamii? OPDOf moo? Birrii kamii? Birrii isin miseensa moo uummata hundaanuu baasii miseensaa kennaa jedhaa jiru? Namni kamiyyuu miseensa kana hin taane jiraachuu hin qabudha. Maaliif immoo birriin kun maaliif barbaachiseedhan? Karaa kaffaltaman birrii 2,424 ta'e. Maa dachaan dabale? Gama biraatiin hoo hidhaan saamichi qabeenyaa dubartoota durba fagudeedaa jira. Loltoonni agaazii kan Oromiyaa keessa bobbaa jiru iddoo garaagaraatti akka Wallagga Lixaa aanaa beekiitti maal fakkaata kun? Raawwachaa jira kunis. Loltoota agaaziiti moo raayyaa ittisa biyyaati moo eenyufaa uummata saamaa jira akkanatti? Agaaziitu uummata saamaa. OMN kaarootirraa oduurraaf qabnu isiniif dhiyeessinaa oduu waliin an Usmaan Abdulatiifi. Hidhamtoonni siyaasaa fi hooggantoonni paartii Koongiresii Federaalawaa Oromoo obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa dabalatee reebamuun kaleessa mana murtiitti dhiheeffaman. Mana murtii mootummaan to'aturraa murtii haqaa waan hin harkanneef mana murtiitti hin dhihaannu jechuu isaaniirraa ka'uudhaan reebichi cimaan akka irratti raawwatamee fi humnaan mana murtiitti akka dhiheeffaman maddeen keenya garasii OMN itti himan. Dabalata oduu tanaatiif Daani'el Barisoo Wareedi. Hidhamtoonni siyaasaatii fi hooggantoonni paartii Koongiresii Federaalaa Oromoo gariin isaanii kaleessa reebamuun mana murtiitti akka dhiyaatan maddeen keenya Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himaneeranii. Hooggantoonni siyaasaa kunneen obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa dabalatee mana murtii mootummaan to'aturraa murtii haqaa waan hin argannee fi mana murtiitti hin dhiyaannu jechuu isaaniirraa ka'uudhaan reebichi cimaan akka irratti raawwatame humnaan mana murtiitti akka dhiyaaffaman maddi odeeffannoo kennaa himeera. Hidhamtoonni siyaasaatii fi hooggantoonni paartii Koongiresii Federaalistii Oromoo kanneen akka obbo Baqqalaa Garbaa, Dajanee Xaafaa, Addisuu Bullaallaa fa'aa reebamuun mana murtiitti yoo dhiyeeffamanu namoonni 5 Darajjee Margaa fa'aa akka mana murtiitti hin dhiyeeffamin maddi keenya kun dabalee himeera. Hidhamtoota siyaasaatii fi hooggantoota paartii Koongiresii Federaalistii Oromoo mana murtiitti kan dhiyeessan loltoota akka ta'anii fi poolisoonni duraan isaa eeganii fi mana murtiitti dhiyeessanillee irraa jijjiiramaneerani. Yeroo ammaa kanatti loltoonnii fi poolisoonni dhalootaan Oromoo ta'an hidhamtoota siyaasaatii fi hooggantoota paartii Koongiresii Federaalistii Oromootti akka hin dhiyaanne dhoowwamuu isaaniillee maddeen keenya addeessaneerani. Obbo Baqqalaan Garbaa wayita mana murtiitti humnaan dhiyeeffamanii humnaan reebamanii mana murtiitti akka dhiyeeffamanii fi akkasuma mana dukkanaa keessatti hidhamuun ifaa fi qilleensa dhabuun dhukkubsachaa akka jiran dubbatanullee manni murtii waan tokkollee akka hin jenneef yookiin hin gooneefillee maddeen keenya himanii jirani. Wayita hidhamtoonni siyaasaatii fi hooggantoonni paartii Koongiresii Federaalistii Oromoo mana amma haalli walakkaa san jiru maal fakkaata walumaa galatti? Egaa qaamolee bulchiinsaatu guuranii hidhaa jiran jedhaniiti. Uummata hoo guuranii hidhanii hobbaafatanii gara qaamolee bulchiinsaatti garagalan immoo maal fakkaata? Qaamoleen bulchiinsaalleen qaamolee hidhaman waan fakkaatannaa namooti gara yoo maaliif akkana ta'eenaa bilaatti akka qara huursoo kan qara bishaalaqoo kan qara xoollee kan gara gaggeessaatitti uummati magandanyaa waraanaa kan akka keessan kun kana alammoo nama aadaa waan jiruuf yeroo ammaa kana dhibba lamaatiidhaa jechuudha. Namni dhibba lamaa kan midhaa jiru kun yoo deemee baay'ee mootummaa waan hin dandeenyeef kana asumatti yaada isaanii ilaalama gadi kan fayyadamuudhaan jedhanii namoonni kunin maqaa kumaandi poostii haa jedhamuuti malee maqaa kumaandi poostii marfaasaa jedhee namoota jiru wal dhabbii qaban kan lafarra wal dhaban kan hijeerra wal dhaban kan durraawwata kan irra wal dhaban kan ija waan tokko tokkorra wal dhaban xumuudhaan ta'anii maqaa kumaandi poostii kanaaf uummata guuranii hiriirtan kanaafu uummanni amma socho'uu hin dandeenye hidhatuu hin danda'amu mootiin qabeenya socho'uu hin dandeenye emerjiin duuba ta'ee gargaaraa jedhanii namoota guutuu rakkisaa jiranii ammallee oolannanii kan jedhanii namoonni baay'ee hidhamaa jira. Intalli tokko ammoo haqiqa jedhamti intalli kun waan qabdu hiyyeettiidha heerumtee turte haga heerumtee abbaa mahaalla wal dhiisanii turanii amma maal godhanii namoota kana deeggartanii isin warra amma dhaaba koongireesii irra ture isaan deeggartanii namni gocha kana raawwate isaan jedhanii isin dhabdeedha dhaalaa duudii guuranii jiran kana qofaa maal godhanii abbootii manaa kan barbaadan san isaan waan dhabanii haadha mana isaanii duudii guuranii amma heduu jiran aana malkaa sooddaa